Keessummaan kiyyaarraa Yuunivarsiitii Finfinneerraa gaazexeessummaa fi koominikeeshiniin eebbifamus akka niyyaasaatti dafee hojiitti galuu hin dandeenye. Hojii mindaa ittiin argatu dhabus harka maratee hin teenye. Hanga yeroon ogummaan inni akkaan jaallatu gaazexeessummaan sun isa kashkaashtuutti dandeettii rabbiin kennee fi barumsaan cimsatee abdachuun gara ETV'tti miila karaa haa'e. Achittis baatiiwwan 10 tolaan tajaajilee jira. Faltii malee tola. Dhaqee miidiyaa tokko keessa hojjechuun qaba. Booddeerraa gara raadiyoo faanaatti imaluudhaan Gomeetiin naachi gale. Hayyicha Ibraahim Ajaalii Booroo waliin isarraa barachaa isa waliin hojjechuudhaan dhaggeeffatootarraa dinqisifannaa guddaa argachaa tureera. Namni kun dogoggora yaalarratti isa mudateen ganna takkaaf sagaleen isaa cufamee ture. Wayyoo maalan tahaa waa'een koo dhumate jechuun abdiin kutanne. Daadarkaa kanaa gara carraatti jijjiiree malee. Gaazexeessaa Illaan Mudajanii keessummaa Maayaa Shawarraati. Waan isarraa barachuu qabnu haasoo iseetiin jira. Itti dhiyaadhaa.